Kana nuti pirojektoota haaraa ja'a fi buleeyyii immoo kan kanaan dura rakkoo nageenya adda addaadhaan otoo hin xumuramiin bulan bara darbee walitti qabnee waliigala pirojektoota 11 jechuudha kan xumurre. Kanaaf as keessatti immoo hirmaannaan hawaasa keenya baay'ee guddaadha jechuudha. Keessumattuu rakkoo nageenya naannoo kana jiruun pirojektoonni kun baroota darbeef danqamanii kan turan amma immoo hirmaannaa uummata keenyaadhaan rakkoon nageenya akka furamu godhame hirmaannaa isaan taasisaniin pirojektiin kun hundi isaaniiyyuu kanneen bulanis kanneen haaraa bara kana qabannes guutummaa guutuutti xumuruu dandeenyeerra jechuudha. Waliigala pirojektoota kana birrii miliyoona 68.5 pirojektoota 11 kana uummata nama 141,041 fayyadamaa kan taasisu xumurree jirra. Keessumattuu waggoota sadan kana dura rakkoon nageenya naannoo kana ture baay'ee hammaataa ture. Sanarraa kaasee diinnis yeroo waraana kaabaa aanaa kana seenee qabatee pirojektoota hedduu gubee mancaasee sakaan immoo caccabsee sakaan saamee waan bal'aa waan balleesseef hawaasni keenya sanarraati baay'ee itti dammaqee hubatee yeroo ammaa gama nageenyaa goree nageenyi baay'ee fooyya'eera jechuudha. Gandoota 20 qabnu keessaati gandoota 18 sanaa ol keessatti akka garaa keenyaa sochoonee hojii hojjechaati kan jirru. Iddoowwan rakkoon tokko tokko jiru immoo hirmaannaa uummata keenyaadhaan yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa kana keessaa baanee misooma uummata keenya fayyaduu danda'uuf uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'u tokko taanee kanaa olitti raawwachuu dandeenya kan jedhuun qaba. Haalli misoomaa akkuma isin argitan kana reefuu akka micaa daa'imaa reefuu tokko hidhee ka'a jechuudhaaf hin dandeenya. Kana dura rakkina baay'eetu nutti jira. Ammas immoo hin jalqabe malee fooyya'ee kan jennee amma itti wanti taanu qabu garuu amma tokko jalqabbii irra jiraachaadha. Akkuma isin argitan kanatti rakkinni naannoo kana jiru dareen mana barumsaa bakka adda addaatti dabalata kan hin qabneef manni barumsaa kunis akkasuma utuu garbiraadhaan akkasuma ta'e itti nu fufee fedhii uummata keenyaatiif fedhii keenyadha. Mootummaan nuuf hojjeta malee dhufee adda dhaabatee nu eegu utuu dhufee eegees qofaa isaa kan raawwatu hin qabu. Yoo nu hirmaannaa goonee qabeenya keenya jennee akka hanqaaquutti qabannee
Sakanas qabannu qabannee sakaan immoo irratti iyyannee akka nu galmaan nu ga'oo goone malee saqabnu kana ofii keenyaan eeggannaa nurraa barbaachisu nu raawwatannaa mootummaan immoo kan isarraa barbaachisu nuuf haa raawwatu. Akka sadarkaa Oromiyaarraa godinarraa kaasee akkaanaa keenyatti misoomawwan adda addaa hojjetamaa jira. Misoomni akkaanaa keenyatti hojjetamaa jiru kuni tokko daree dabalataa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Limmuu hojii misoomni hojjetame hojii bu'a qabeessadha. Inni lammataa daree dabalataa Limmuu irratti hojjetamee fi mana barumsaa bu'uura booruu aanaa keenyatti hojjetamaa jiru kun hojjetamee har'a eebbifamaa jiru kun baay'ee nama boonsa jechuudha. Itti dabalees mana murtii aadaa manneen gandaa fi sadarkaa magaalaa gandaa fi naannoo gammoojjiidhaaf naannoo irra kana keessaatti hojjetamaa jiru hojjetamee har'a eebbaaf dhiyaate kun baay'ee nama boonsa jechuudha. Kuni bu'aa misooma uummata keenyaa fi bu'aa misooma mootummaa misoomaa nu qindeesse kanarraa kaasee kun hojjetamaa jira. Dabalataanis amma nageenyi keenya yeroo ilaallu haalli nageenyaa aanaa keenyaa akka duraatu hin taane bifa qindaa'aatiin xinnoo fooyya'aa jira. Fooyya'insa baay'ee agarsiisaa jira jechuudha. Fooyya'insi jira. Haa ta'u garuu ammallee qulqullaa'ee biyyi keenya nagaadha jechuu baannus biyyi keenya nageenyi isaa nageenya waaraa fidee uummanni keenya misooma gara misoomaatti deebi'ee misooma isaa misoomsaa jira jechuudha. Tifkachuudhaaf hawaasni qaama nageenyaa bukkee bu'ee hawaasni kun hundi xinnaa guddaatu hin jedhin hojjetaa mootummaa jiraataa magaalaa hawaasa baadiyyaatu hin jedhin mootummaa kana bira dhaabatee qaama nageenyaa bira dhaabbatee nageenya amma dhufe kana itti fufsiisuudhaaf mootummaa bukkee dhaabbachuu qabaan jedhan akka bakki nuyi amma piroojeektii eebbisuu dhufne kun aanaa Limmuu Galiilaati. Aanaa Limmuu Galiilaan hojii misoomaa, hojii nageenyaa, hojii ijaarsa dimokiraasii keessa galee jira. Keessattuu godina keenya keessaa kilaasteriin kun rakkoo nageenyaa hamaa keessa ture. Piroojeektiin kilaasterii kanarratti bara baraan qabamaa tureetu milkaa'ina fe bara kana nagaa waan bu'ee fi milkaa'ee jira. Piroojeektiin kun sababa inni milkaa'eef tokko rakkoon nageenyaa kan fooyya'eef waan ta'e. Inni lammaffaan gurmaa'insi mootummaa sadarkaadhaan jiru. Waa'een misoomaa, waa'een ijaarsaa, waa'een tokkummaa, waa'een jaalalaa, waa'een badhaadhinaa isaaf dhufee jennaan gurmaa'insi jiru hojii kana bukkee dhaabbatee haaromeen akka ijaaramu, uummanni tajaajila gahaa akka argatu, keellaan fayyaa akka ijaaramu, uummanni tajaajila fayyaa akka argatu, manneen barnootaa keessatti manni barumsaa bu'uura booruu akka ijaaramu, ijoolleen barattee bor biyya kana nu harkaa fuudhuu dandeessu akka isheen horatamtu hojii gurguddaan hojjetamee jira. Kanarraa ka'ee yeroo ammaa kana hawaasi naannoo Limmuu Galiilaa ba'ee waan hojjetametti piroojeektii hojjetametti hojii misoomaa hojjetametti gammadee yeroo ammaa kana badhaadhina bukkee dhaabbatee kan simataa jiru akka ta'e wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.